Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegaleera. Kan siniif dhiyeessu ani Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa keenya har'aan yaaddoo weerara utaalloo dhiyeenya Finfinnee keessatti mul'ate irratti yaada ogeessa fayyaa, dhimma Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti marii pirezidaantiin Keeniyaa fi aanga'aan US taasisan, dhimma ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti wal saaxiluun aanga'oota mootummaa gidduutti uumamaa jiru maali? Hoggansawaan hojjetuun beekne haantummaa saba isaan qabne dhugaadhaan hoggansa mataarra taa'ee akka kana hojjeturra qabsaa'uu baannaan rabbiinuu na gaafataa jechuudha. Odeessaalee gaggabaaboo addunyaas qixeeffannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Dhiyeenya magaalaa Finfinnee keessatti namootni hedduu weerara utaalloon hubamuu isaanii himaa jiru. Weerarri kun keessumaa daa'imman hubaa jira. Hospitaalaa fi kolleejii meedikaalaa Paawuloos Milineemitti gargaarsaa Piroofeesarii fi ogeessa fayyaa daa'immanii kan ta'an Dr. Faasil Member weerarri kun ka'umsa akkamii qabaata, akkamiin ittisamuu qaba, akkasumas namni hubame akkamiin wallaanama kan jedhu irratti BBC'f ibsa gabaabaa kennaniiru. ብዙ ሰው አሁን ባለው መዘናጋት ያፍና ያፍን ተመሸፈኛ ያደርጋል namni hedduu amma dagannaadhaan maaskiin fayyadamu sababa walgahii siyaasaan yookaan amantaatiinis namni hedduu wal tuttuqu itti fufeera namni hedduu haala jiru dagateera darbeeyyuu guutummaatti irraanfateera dabalataan immoo manneen barnootaa erga banamanii amma gara ji'a 2 yookaan 3ti yeroo kanatti daa'imman mana barumsaa deeman baay'achaa dhufanii tuttuqqiin ni baay'ata tuttuqqiin kun gara manaatti dhufa manatti immoo gara daa'immanii fi ga'eessotaattis darbuu mala sababoonni ijoon warra kanadha jennee yaanna inni amma namoonni utaalloodha jedhanii himatan kan adda isa taasisu kaanirra qufaa hooyinsa qaamaa mataa bowwuu dhukkubbii dugdaa fi qaama caccabsuu isa kaanirraa cimaa ta'e qaba akkasumas yeroo hedduu dandeettii foolii fi dhandhamuu dhabuunis ni mul'ata egaa koovidis ta'ee vaayirasoonni biroo mallattoolee wal fakkaataa akkanaa ni qabaatu ta'us garuu isa ammaa kana adda kan taasisu namoota hedduu hubuu isaa fi mallattoo cimaa qabaachuu isaati namoonni hubaman hundi dhukkubbiin isaanii hanga hospitaala ciisanitti isaan geessuu baatus namoonni hedduun garuu mallattoolee kanaan hubamanii mana keessatti wallaansa argachaa akka jiran ragaalee hedduu qabna koovid dabalatee utaalloo hedduun vaayirasiirraa dhufa malli inni ijoon kana ofirraa ittisuu dandeenyu immoo afaanii fi funyaan keenya haguuguu qulqullina harka keenyaa eeguu fi fageenya murtaa'aa qabaachuudha keessumaa daa'imman umurii ganna 3 gadi jiran salphaatti utaalloof ni saaxilamu kun ammoo gara dhibee cimaa akka niimooniyaatti darbuu danda'a kanaaf mana keessatti daa'immaniif kunuunsa taasisuuf ashaboo xiqqooshee bishaan hoo'an bulbuluun funyaan isaanii keessatti si'a 2 yookaan 3 coobsuun ni gorsama funyaan isaanii akka hin duurne gochuuf wantoota ogeessota fayyaan kennamaniif fayyadamuun barbaachisaadha qulqullina manaa eeguunis barbaachisaadha vaayirasoota akkanaa ofirraa ittisuuf nyaata akka qullubbii adii fayyadamuunis bu'aa akka qabu saayinsiin kan mirkanaa'edha dabalataanis boqonnaa gahaa fudhachuu dhangala'aa hedduu fayyadamu walumaa galatti gorsa hakiimni kennu hunda hordofuun barbaachisaadha dhibeen kun caalatti daa'imman umurii ji'a 3 gadi jiranii fi namoota dhibee akka sukkaaraa dhiibbaa dhiigaa fi biroo dursanii qaban hubuun wanta hamaaf isaan saaxiluu danda'a of eeggannoo gochuu kan qabu maaskii kan fayyadamuu qabu nama hunda malee isaan qofa miti nuti yoo xiqqaate isaaniif illee jennee of eeggachuun maaskii fayyadamuun barbaachisaadha namoonni tokko tokko maaskiin na ukkaamsa jedhu ta'us garuu dhibee kanaan qabamnee ukkaamamuurraa maaskii fayyadamnee sa'aatii muraasaaf ukkaamamuu wayya jedheen yaada Ministeerri Haajaa Alaa US Antoonii Bilinkanii fi pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa dhimma rakkoo nageenyaa Itoophiyaa fi goolama siyaasaa Somaaliyaa akkamiin akka furuun danda'amu irratti waliin mari'ataniiru. Antoonii Bilinkan Uhuru waliin dhimmoota waloo ta'anii fi dhimma naannawaa gaanfa Afrikaa fi ba'a Afrikaa irrattis mari'ataniiru. Zalaalam Taaddasan gabaasa dabalataa qaba. dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price akka karaa toora tiwiiteraa isaanii irratti ibsanitti qondaaltotni lamaan Itoophiyaa keessatti waraanni hatattamaan dhaabbate nagaan akka bu'u dhiittaan mirga namummaa fi hokkarri akka dhaabbatu akkasumas mariin akka gaggeeffamu walii galaniiru qondaaltotni TPLF loltoota isaanii gara Tigraay deebisuun mariif qophii akka ta'an gaaffii isaanii ifatti dhiyeessaniiru mootummaan Itoophiyaas torbee darbee akka ibsetti iddoowwan naannolee Amaaraa fi Affaar keessa humnoota TPLF'n qabaman erga
gadhiisee booda duula waraanaa itti fufee Tigraay keessatti akka hin gaggeessine ibsee ture. Mootummaan Ameerikaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanis tarkaanfiin gareen lamaanuu fudhatan kan deeggaramu ta'uu ibsanii mariin hatattamaan akka eegalu jajjabeessan. Ministeerri dhimma alaa US Antonio Blinken tattaaffii araaraa pireezidaantii Keeniyataa fi ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo gochaa jiran akka deeggaran ibsaniiru. Mootummaan US tattaaffii araaraa fi jaarsummaa pireezidaantii Keeniyataa fi gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo taasisaa jiran cimsee akka deeggaru ministeerri haajaa alaa kun ibsu Ned Price ibsa isaanii kanaan eeraniiru. Antonio Blinken dhimma goolama siyaasaa Somaaliyaa irrattis yaada kennaniin filannoon hatattamaan gaggeeffame rakkoon siyaasaa furamuu akka qabu dhaaman. Dureewwan naannolee biyyattii sadarkaa federaalaa fi naannootti jiran hundinuu filannoo paarlaamaa fi pireezidaantummaa haqaa fi bilisa ta'e kan xaxaa fi hannarraa qulqullaa'ee hatattamaan gaggeessuu irratti fuulleffachuu qabu jedhan qondaalli kun. Mootummaan US yaalii ministeerri muummee Somaaliyaa Rooble aangoo irraa kaasuuf taasifame ni morma kan jedhan Antonio Blinken qaamoleen hunduu dubbii dhaadhessuu fi hammeessuu akkasumas wal sakaaluurraa waliigalteedhaan gara furmaataatti fuulleffachuu qabu jedhan. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo odeessaalee gaggabaaboon simbiraan ga'a. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii koomishinii marii biyyaalessaa hundeessuuf dhiyaate sagalee mormii 13 fi sagalee dhorkannaa tokkoon sagalee caalmaan raggaasise. Koomishiniin kun namoota walaba ta'aniin ijaaramee dhiibbaa mootummaan alatti qajeelfama mataa isaatiin marii biyyaalessaa rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa barootaaf turaniif furmaata ni uuma jechuun mootummaan ibseera. Gumiin luboota bataskaanaa Kaatoolikii Itoophiyaa deeggarsa namoota waraana kaaba Itoophiyaatti miidhamaniif akka ooluuf $2 miliyoona akka walitti qabuuf jiran beekse. Gumiin The Catholic Bishops Conference of Ethiopia maallaqicha bataskaanota biraa dhaabbilee Kaatoolikii fi hordoftoota amantichaa irraa walitti qabuuf karoorfachuu ibse. Leenjisaan Arsenaal yeroo lammataaf COVID-19 waan qabameef tapha kilabichi Manchester City waliin gaafa sanbataa dhufu taphatu irratti hirmaatu. Bakka leenjisaa kanaa gargaartonni isaa bakka kan bu'an yoo ta'u yeroo ammaa taphattoonni fi hojjettoonni Premier League 100 ol koronaa vaayirasiin qabamaniiru. Odeessaaleen gaggabaaboo har'aaf qixeeffanne kanuma. Torban sadii dura abbootiin gadaa Karrayyuu yoo xiqqaate 14 ta'an ajjeefamuun isaanii dhaga'amuun booda uummata biratti dheekkamsi ka'ee ture. Amma aangaa'onni mootummaa lama ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu kanaaf ajajni kan kenname hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiraniin ta'uu akeekaniiru. Kun ammoo ibsa mootummaan kanaan dura ajjeechaa kana waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaa'oo Shanee jedhee waamutu raawwate jechuun baasee ture kan faalleessudha. Waa'illi keenya ammayyuu tanaa kan aangaa'onni jedhanii fi ibsa bahan irraa gabaasa qixeesse qaba. Hoogganoonni waa mootummaan naannichaa ibsa baaseen faallaatti badii kana keessa quba mootummaatti kan qaban lamadha. Tokko ministeera deetaa ministeera nagaa fi miseensa caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a yoo ta'an kan lammataa miseensa paarlaamaa Itoophiyaa Dr. Angaasaa Ibraahim. Lamaanuu yeroo jalqabaaf filannoo biyyaalessaa ja'affaa booda paartii biyya bulchuu bakka bu'uun miseensa qaama seera tumuu ta'an. Dubbii maanduraanii paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyeen fuula feesbuukii isaanii irratti irra deddeebiin hooggansa Oromiyaa qeeqaa fi himataa turan. Dilbata darbe kan isin shiftaatti ergitanii ficcisiiftan kan abbootii gadaa irraa ajjeeftan jechuun qaama ajjeechaa kana duuba jira jedhan ifatti himataniiru. Dubbiin isaanii kun kan hooggansi naannichaa ajjeechaa raawwateef isa dubbataa ture irraa addadha. Miidiyaa hawaasummaa gubbaa sochii taasisaniin kan beekamanii fi miseensa paarlaamaa kan ta'an obbo Angaasaa Ibraahimis yaada wal fakkaataa kennan. Rakkoo hooggansa sadarkaa naannoo jiru as ba'anii miidiyaa hawaasummaa gubbaa yeroo dubbatanitti akkaataa abbootiin gadaa Karrayyuu itti ajjeefamanis waan quba qaban himaniiru. Ajjechaan Karrayyuu wajji wal qabattu tana manaasistuu jechuudha. Tana manaasistu dhugaadha. Shira hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Karrayyuun dibicha qalatteeti halkan guutuu du'aayii karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan. Gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Sababni poolisni dhaqeef ijoollee shanee nama laba. Kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha. Sadaasa 22. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Eega qabamee'u namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu? Mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu? Sababni ajjeefamuuf maal? Nam 16 jechuudha. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin. Lameen bahe kana kan lubbuun bahe kanaatu
dhugaata na baase maal jaa jechuu abbaan silaa waan kana gaggeesse osoo nama 39 guutuma qabdan sanu akka jirtu cicci gootanii osoo akkas gootanii bakka takka fixxanii oduun turarraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattutuun nutti kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo uummata Oromooti. Hoggansa waan hojjetu hin beekne haantummaa saba isaan qabne. Dhugaadhaan hoggansa mataarra taa'ee akka kana hojjeturra qabsaa'uu baannaan rabbiinuu na gaafataa jechuudha. Dubbiin qondaaltota lamaanii keessumaa kanneen ajjeechaa jalaa miliqan irraa inni odeeffatu isaanii Dr. Angaasaan dubbatan odeeffannoo BBC nama dura yeroo ajjeechaan abbootii gadaa karrayyuu irratti gabaasa hojjetu argateen wal simaa dubbii isaanii booda qaamni mootummaa asbee deebii irratti kennee hin jiru. Kana dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO Shine jedhee waamu ta'uu ibsa baaseen beeksiseera. Xumura torban darbe dhimma ajjeechaa kana hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Shaafii Hussein gaafadheera. Garuu jiraattonni mootummaa jedhu. Shaneetu raawwate. Akkamiin raawwate shaneen achi jira? Biyya gooluudhaaf jira qabatamaadhaan aanaa sana. Aanaa Fantaallee moo eessa? Biyya gooluudhaaf mootummaan akka inni uummata biraa qabatamaadhaa gochuudhaaf gocha shiraan dabalamedha. Saganteeffamee karoorfamee qindaawaadha. Akkamitti raawwate jechaan sun? Inni kun qorannaa poolisiiti. Poolisii qorata waan akkasiiti. Inni dhugaa garuu jiraattotaa fi maatii namoota jechaa sanaan maatii of biraa dhaban gaafannaanii kanneen ijaan argan dabalate jechuudha hojjettoota yookiin immoo qondaalota mootummaa himatu humnoota nageenyaa mootummaa jechuukooti. Mootummaa akka himatan mootummaa akka shakkanu humna badii kana raawwatatu dursee olola gadhiisi dursee ajandaa gadhiisi gocha kanaan akka hin shakkamne gochuudhaaf. Kana dura waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan galmee shororkeessummaatti galchee fi addi bilisummaa Oromoo obbo Daawudiin hoogganamu ajjeechaa raawwateef mootummaa himatanii. Abbootiin gadaa Oromoos kana dura ajjeechaa miseensota abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwate balaaleffataniiru. Abbaa gadaa Kadir Hawaas dabalatee tuutni abbootii gadaa ajjeefaman miseensota gadaa michillee kan dullachaa yoo ta'an gadaaf godaananii bakka kaarra jedhamu qubatanii turan. Gabaasa keenya isa xumuraarra geenyerraa hojiiwwan aartii akka muuziqaa fi fiilmiitiin miidhaa fi miira waraanaa ibsachuun kan baramedha. Fakkii kaasuunis akkasuma. Gaabreelaa Tasfaayee ogummaa fakkii kaasuu qabduun waraana kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru irratti miira ishee ibsatti. Kana irratti Biraanuu Gammachuun kan qopheeffate qaba. Walwaraansa Itoophiyaa keessatti waggaa tokko ol lakkoofsiseen hedduun qaamaa irratanii kaan ammoo qoor qalbii cabaniiru. Miira waraanni kun hawaasa keessatti uume namoota hojii artiin ibsan keessaa tokko Gaabreelaa Tasfaayeeti. Dhalattuu Tigraay kan taatee fi yeroo ammaa Ameerikaa kan jiraattu Gaabreelaa Tasfaayee ogummaa fakkii kaasuu qabduun miira waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru gabaastuu BBC kan Ameerikaa jirtu Barbaraa Asher waliin turtii gabaabaa taasifteetti. Maaliif burusha ittiin fakkii kaastu akka fudhatteen jalqabdi? Miira hundaa ibsuudhaaf nan yaala. Hunda keenyatti dhukkubbiin nutti dhagahamaa jiru ni jira. Keessattuu anatti dhukkubbiin natti dhagahamu jira. Dhukkubbiin anatti dhagahamus kan koo qofaadhaa kan jedhu miti. Dhukkuba waloo dhukkubsanna. Waraanni sun jalqabamee ji'a lamaan booda wanta tokko gochuun akkanarra jiruun hubadhe. Wanti gochuu danda'us fakkii kaasuudha. Dhukkubbii keessa kiyyaa ibsachuun fedhe. Wanta ta'aa jiru addunyaatti ibsuudhaafan murteeffadhee ka'e. Amma kanan gochaa jirus isuma. Maqaleetti boombiin biraa yoo roobu yoo naga'u yaa'uumaa keenya maaloo jedheen kadhadha. Lafti kan bari'uuf boombiidhaan jechaan jira. Wanta hundaa kanan walitti qabadhu burqaawwan oduutirraayi. Wanti baay'een jedhamaa jira. Gaabreelaan kennaa fakkii kaasuu qabdu kanaani waraanni biyya Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru hangam akka nama dhukkubsuu fi hamaa ta'e ibsiti. Miidhaa gama lamaaniin qaqqabaa jiru ilaalchisee maaltu akka isheetti dhaga'amu waahela keenya Barbaraa Asheriin gaafatamte akkas jechuun deebiste. As warri diyaasporaa qoqqoodamnee jirra. Warri Tigree fi lammiileen Itoophiyaa kaan bakka lamatti hiramnee jirra. Dhimmi guddaan du'aatii namoota nagaa qaqqabaa jiru hafee kan kiyyatu baay'ee du'ee kan keenyatu baay'ee du'ee jechuudhaan mormii agarta. Wantichi kan qalbii nama cabsudha. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya roobii galgalaaf qixeeffanne kanumaan xumurreerraa borodeessaalee biroo walitti deebinaa nagaan bulaa.